Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya har'a qophii keenya dirree bashannanaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Qophii keenya har'aa keessatti qophii nama bashannansiisan nama bohaarsan akkasumallee qophii afaan Oromoo irraa barattu jennu qabannee isiniif dhiyaannee daandii gubbaarra deemnee namoota gaafannaa. Hanga qophii keenya dhumaatti nu waliin tu'aa. YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Gamanumaan gara qophii keenyaatti dabarraa nu faana tura. Maqaa keessan walaaba. Maqaan koo Raayirraa Gaan jedhama. Maartaa Baacaa. Maqaan koo Dhibbisaa Bayyanaan jedhama. Komee Milkiyaasin jedhama. Maqaan koo Sisaayii Darreechati. Maqaan koo Dabareen jedhama. Fiikoo jalqabaadhaan bokkuun maalirraa hojjetama? Kan qabatu immoo eenyu faadha? Naan galu na. Ani sin beeku naan galu. Waan akka ta'e immoo bara namoota abbaa gadaa naan qabatan. Namoota gurguddaa akka jaarsolii ta'a. Jaarsolii namoota gurguddaa umurii dheeraa qaban jechuudha. Nama guddaa jechuudha. Oromummaa isaaf qabata kan? Hin beeku ani. Hin beeku. Namni qabatu moo? Namoota gurguddaa fakkeenyaaf umurii isaa sokkanii kana waggaa 60 wal faa ta'anii Guddaa nama guddaa nama waggaa 80 nama bakka aadaan safuu beekeen waa'ee seenaa Oromoo sana beekachuudha. Bokkuun maalirraa hojjetama? Eenyuutu faatu qabata? Bokkuun maalirraa hojjetama? Bokkuun kan qabatu abbaa gadaadha. Kan irraa hojjetamu garuu hin beeku. Yaa abbaa gadaatu qabata. Bokkuun maalirraa hojjetama? Kan qabatu immoo eenyu faadha? Bokkuun wanta inni irraa hojjetamu hin beeku garuu kan qabatu abbaa gadaa. Abbaa gadaa kan jaarsolii Bokkuun maalirraa hojjetama? Bokkuu eenyu faatu qabata? Bokkuu abbaa gadaa abbaa gadaa Oromooti. Bokkuun abbaa gadaa kan abbaa gadaati kan hidhatu. Siinqee immoo haadha siiqqee hidhatu. Kan qabatu abbaa gadaa? Bokkuu kan qabatu abbaa gadaa qofaa osoo hin taane isaan gaa warroonni seera Oromoo keessa jiran baay'eedha waan ta'eef xiqqoosaa kan akka barnootaatti osoo hin taane amma naaf gala jechuudha. Kanan beekudha jechuudha naan amma sitti ibse. Maalirraa hojjetama bokkuun? Bokkuun waan irraa hojjetamullee akkas daree waan ani adda baasee sitti mun qabu. Bokkuu jedhamaadha malee wanti Dabaree tolee gaaffii koo jalqabaadhaani. Bokkuun maalirraa hojjetama? Bokkuu eenyu faatu qabata? Bokkuun abbaa gadaatu qabata hojjetamullee. Bokkuun mukarraa hojjetama. Muka isaa hin beeku. Bokkuun abbaa gadaa hundumti illee qabachuu danda'a. Hundumtu qabachuu danda'a bokkuu? Jechuun hunda otoo hin ta'in Oromoodha akka Oromummaa ibsa bokkuun. Namoota akkamii qabatu? Tolee gaaffii koo lammaffaan gaaffii afaan Oromoo mammaaksadha. Ganama ba'aniif bakka duwwaa jalaa hin ba'anii jedha Oromoo. Ganama ba'aniifi? hin barreenis kan. Nuun galtu kun. Hin beekuunis. Rakkinadha. Maali ree kun naan galle na. Gaaffii koo lammataadhaani gaaffii afaan Oromooti mammaaksadha. Ganama ba'aniif bakka duwwaa jalaan ba'an. Ganama ba'aniif? Bakka duwwaa jalaan ba'an. Aduudhiya jennu? Galgala jennu? Yaali. Dhiifama. Hin dandeenye kana. Ganama ba'aniif
Bakka duwwaa jalaa moo ba'uu hin danda'an? Ganama ba'anii fi beela jennu. Bakka duwwaa fi dukkanatti ijaan babaasanii. Ganna. Darkaa baddeetti nan beekan ture galuu mala laafadhe jira. Ganama ba'aniif bakka duwwaa jalaan ba'anii jedha mammaaksadha. Mammaaksi kun Ganama ba'aniif naangaloo. Naangaloo. yaali. Naangaloo. Yaaltu mammaaksadha. Ganama ba'aniif bakka duwwaa jalaan ba'an. Wanta sana ganama waan jalaa baate jalaa ba'uu hin dandeessu. Wanta ganama sun si qabe jalaa ba'uu hin dandeessu. Mammaaksana mammaaksichatti guuti ganama ba'aniif